waggaa tokko guutuu na dadhabsee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 8tti maatii koo biratti ergan baradhee booda kutaa 8 booddee kanaan booddee barachuun fedhu gara biyya hambaatti nan imala jedheen maatii kiyya dideen maatiin kiyya immoo achii as lakki ati imaluun kee nun barbaachisu siin ala dubartoota 3 biyya hambaatti erganneerraa yoo rabbi nuuf eebbise isaan wanta nuuf ergan hunduma keenyaaf nu gahaa ati asuma taa'iitii baradhuutii eebbifamii karaa barnootaa nama nu godhii maqaa keenya waamsisii jedhanii na didanii kuni fedhii maatii kiyyadha. Obboloonni kiyya dubartootaa biyya hambaa deemanii maal akka fidan maal akka ergan uffata maallaqaa moobaayila gosa jaalallee isaan qabatanii waa hundumaa isaaniiti waanan hawwaa fuuldura kiyyallee akka isaanii gochuuf fedhii guddaa horachaa waantan dhufeef lakki hin ta'u jedheen maatii kiyyan dideem. Obboloonni kiyyaa biyya hambaa jiranillee jireenyi asii akka ati ilaaltu salphaa sittiin fakkaatiinii taa'ii barnoota kee haga dhumaatti baradhuu nuti si barsiisnaa jedhanii na gorsanii anis lakki isin biyya hambaa deemtaniittu ni dooromtu jireenya gaarii jiraattu animmoo jireenya hiyyummaa yeroo achi deebitan nan jiraadha. Garaagarummaan jireenyaa kuni gaa'ela godheenis baradheenis akka ittiin fufu hin barbaadu amma maallaqa godhadheen harkatti qabachuu barbaada. Isin maatii kiyyaaf yoo deemtan animmoo jireenya koo fuulduraaf jecha maallaqni na barbaachisaa jedheen isaan dideem. Kanaan isaanis na didanii maatiin kiyyas obbolaan koos yeroo na didanii diduurra darbanii maallaqan ittiin deemeen paaspoortii baafadhu piroosesii ittiin eegalu Finfinnee ittiin deemu na dhowwatanii yoo na dhowwattan karaattiin argadhu hin dhabu jedheen dargaggeessa yeroo hedduu na rakkisu tokkoon na jaallatte yoo ta'e dhuguma maallaqan gara biyya hambaatti deemu naaf barbaadii achi deemeen siif deebisaa liqeeffadhu yoo haa ta'u jedheen gaafadheeni. Dhiirri yoo jaallate gowwaadha mitiire gaaffii jaalalaasaa waan hin fudhe itti fakkaatee tole jedhee barbaadee akkaawuntii koorra kaa'e. Buleen waraqaa eenyummaa ganda keenyaa suuraan siif kenna naaf baasi jedheen ittiin kenne. Kanallee maallaqa kennee guyyaama sana dargaggeessi na jaallatu kuni naaf baasee naaf kenne. Maallaqni akkaawuntii koorra galee guyyaa 3 booddee eenyutti yoo ta'u himiin gara magaalaa Finfinneetti maleen dallaalaa biyya keenyaa piroosesii akkana nama jalqabsiisuuf bilbileen argadheeniin bakka buufata paaspoortii nageessee kan saffisaan namaaf bahu maallaqa kaffalee naaf baasisee paaspoortiin kiyya guyyaa 3tti naaf deebi'ee deemeen meedikaala yookiin immoo fayyaa cheekaappii ka'een piroosesii biyya hambaa guutee torbee lamas magaalaa Finfinnee mana firaa bira taa'us haa ta'uutii garuu viizaan kiyya naaf deebi'u waan na dideef hanga naaf deebi'uti biyyuma taa'uu naaf wayya jedheen gara biyyaatti hin galee. Maatiin kiyya akka tokko natti ta'anii obboloonni koo warri dhiiraa akkam eeyyama haadhaaf abbaa keenyaa malee baatee deemnaa waan kana eenyu biratti bartee eenyu biratti guddatteetii sanaa immoo hin qaanoftuutuu deebisteema torbee 3 ala turtee manatti deebitaayii eessaa fi eenyu bira akka turte amma nuti maalitti si beeknaa yoona heerumteeti torbee 3tti si ari'anii qaanoftee deebiteettaa jechuun natti dheekkamu maatiin guutuun mana kanaatii bayinurraa hange jedhanitti hin gaheem. Keessumaa abbaan koo ani akkanatti sin guddisne ijoollee koo keessaa kan akka kee ija baasee ajaja koon ala manaa baheeru hin jiru jechuun natti qabamee dubbiillee na waliin haasa'uu dhaabeem. Manuma haadhaaf abbaa koo keessa torbee 2-3 taa'uun dadhabeem. Yaa Rabbii viizaa kiyya dafii naaf geessisi jedheen haa ta'uutii garuu yeroon barbaadetti dafee naaf ga'uu dideem. Manni haadhaaf abbaa koos na jibbisiiseem. Har'aa kan ni jibbitan viizaan kiyyallee otoo hafee akkam na gootu jedheen barnoota
ammallee addaan kuteera waan nan ta'eef dargaggeessa na jaallatu maallaqa kana natti baaseen gara barbaaddetti na fudhuu deemiitii hanga viizaan kiyya deebi'uti na waliin turii waggaa lama hojjedhee dhufeen immoo wal fuunee waliin jiraannaa jedhe naasofsiisee. Gurbaan akka gowwaa wayiiti tole jedhee na fuudhee magaala gara biraa mana adaadhaa isaa na geeffate. Haadha manaa koodha nan fuudhaanii isin bira naafaa teessu jedhee na kaa'ee deebi'ee. Akkan isa waliin jiru maatiin kiyyas ta'e obbolaan koo hiriyoonni koo namni beeku hin jiru. Anis mana adaadhaa isaa torbee 3 tureen viizaan kiyya gaafa naa deebi'u gammadeen maatii kiyyallee nagaatti otoon jedhiin gara biyya ambaatti imala koon taasise. Yeroon mana adaadhaa jaalallee koo kanaa turetti inni anumaan dhiisee waan deemeef isaaf obboleessa kan ta'utu bakkan ciisutti dhufee kabaja koo fudhate. Ani isa fedheen yookiin immoo jaalladheen otoo hin taane haadha manaa abbaa manaa fi ijoolleen kutaa garagaraa ciisu hangafa waan na ta'eef ijoolleen kaan bakka ciisanitti dhufee narra bahee iyyuu miti sagalee qilleensaa xiqqoo dhageessistee jennaan morma kee hudheen asumatti si ajjeeseen halkanuma kanaan bahee deema jedhee dirqiidhaan kana na godhe. Kanaan imala koo jalqabaa gara biyya Arabaatti taasiseen hojii kiyya hojjechuu jalqabe. Abbaan kiyya piroosesii guuteen yeroo deebi'u mana isaatti na jibbus haa ta'uutii garuu obbolaa koorraa maallaqa akka gaariitti waan mi'eeffateef biyya ambaa deemeen baatii 2 booddee obboloota koorraa bilbila fuudhee naaf bilbilee siif dhiiseeraa irri singoyyomsiin maallaqa kee akkuma obboloota kee gara keenyatti ergii siif keenyee gaafa dhuftu waan barbaadde itti godhattaa jedheen amansiisee. Abbaa koodha waan na ta'eef shakkii biraan qabu. Jaalallee kiyyaaf maallaqa inni naaf kenne tokko lamaan lakkaa'een deebiseefi haa ta'uutii garuu kanani tole jedheefi rakkinuma kana keessaa akka na baasuuf malee jaalladheen yookiin immoo isa waliin ta'uu fedheen miti. Maallaquma isaa ergan kanfaleefi booda heerumeeraa biyya ambaa heerumaaf hin dhufee jedheen isa sobe. Nama baadiyyaa waan na ta'eef ijoolleedhaan suuraa kiyyaa suuraa dhiiraa waliin veelloo na uffachiisaatii ediit naa godhaa jedheen ijoolleen dhiiraa naaf godhanii nan ergeefi kanaan innis yaambaatti ergan ishee ergadhee booda na goyyomsite jedhee maatii kiyyatti hiriyoota kiyya hundaatti himate. Ani garuu jalqabumaa kanumaaf isan barbaade. Hangam wanti godhe balleessaa ta'us haa ta'uutii garuu naman jaallanneef wanti godhamu hin jiru. Kanaan jireenya koo biyya ormaa jiraachuun jalqabe. Maallaqan argadhus abbaa kiyyaaf ergaa waggaa 2 ergan hojjedhee booda obboleettiin kiyya tokko biyya ambaa warra jirtu keessaa ni heerumti. Heerumni ishee immoo nama magaalaatti. Kanaan aruuza ishee irratti argamuu qabdu jedhamnee biyya ambaa kan jirru hundi keenyu haala aruuza kanarratti argamuu dandeenyutti guyyaa murannee aruuzaaf dhufne. Aruuza yookiin immoo cidha kana adda kan godhu miinzoliin Nooyima obboloota sadanii. Tokko ni heerumti, 3 immoo miinjoliidha. Lamaan obboloonni koo miinjee dhiiraa isaan qopheeffatan jaalalloota isaanii bor itti heerumanidha. Ana qofaatu jaalallee dhaabbataa qabadheen bakka sanatti hin argamne. Kanaan misirroon inni dhiiraa riyaasaa dhiiraa tokko bakka miinjee dhiiraa buufateera. Kanaan gamanaan dhiira 3 gamasiin durba 3 ta'e mitiire aruuza ajaa'ibaatu raawwatame. Haati abbaan firri walitti qabamee hundumti keenyiyyuu irratti gammannee haala ho'aan xumurame. Akka aadaa naannoo keenyaatti miinjoliin haga torbeetti yookiin immoo torbee 2tti misirroota waliin turu mitiire hundumti keenyiyyuu mana tokko keessa bulla. Waanuma misirroon hojjetan nutis miira qabna waan na ta'eef kanuma jalqabne. Obboloonni koollee jaalalleewwan bor itti heerumanii waliini. Kan kiyya garuu jaalallee kiyyas miti fuudhee ijoollee 2 ni qaba. Isa waliin torbee 2 ciise. Torban 2 erga waliin ciisnee booda anaan baay'ee na gammachiisteetta. Haadha manaa koo waliin waggaa 6 jiraadhe. Guyyaa tokkoofillee akka ati na gammachiistetti haati manaan koo na gammachiisteen beektu. Kanaaf si fuudhuun barbaadaa jedhee na gaafate. Al takka ta'iiwwan muraasni jireenya keessan irratti dhufu qalbii keessan hatuu yookiin immoo butuu ni danda'ama mitiire. Ani baatii 2 boqodheen gara biyya ambaatti deebi'uun karoora kiyya ture. Jaalallees kan hin qabanneef immoo obboloonni koo akka dursanii heerumaniif sababiin isaa ani quxisuu isaaniiti. Haa ta'uutii garuu haalli nama kana waliin dabarse baay'ee natti tole, baay'ees na gammachiise. Maal ta'a kiyyallee guyyaan cidhaa har'a ta'ee akkuma obboleettiin kiyya abbaa manaa ishee waliin mana ishee keessa jiraachuu jalqabde aniif atis mana tokko keessa waliin jiraachuu jalqabne.
haala kana lamuu lammataa eessatti argannaa jedheen deebiseefi anis akkan isa barbaade waan galeefiif nan si fuudhaa amma seera qabeessa gochuuf haalli irra jirus haati manaan kiyyas nahuu waan na dandeessuuf mana kireesseen magaala si ka'a halkan yoo na dhabde guyyaa nan dhabduu naannoo bakka hojii kootii mana siif hin barbaadaa jedhee na gaafate anis toleen jedheeni gara biyya ambaatti deemuuf isan karoorse dhiiseen maatii kiyyaan magaalaa hojii jalqabeera jedheen mallattoodhaaf akka narratti hin shakkamneef mana hojii farniicharii tokko keessatti qacarameen maatii kiyyaan immoo kiyyadha kuni jedheen baay'ees dhufanii haala magaalaa waan hin beekneef wanta nan qoranneef amansiiseen kan koo akka fakkaatuuf immoo meeshaawwan sana keessaa biteen ergeefiin maallaqa abbaa kiyyatti ergaa turerree harkaa fudheen jireenya gaarii isa waliin dabarsuun eegalee otoo beeknu wanta rabbiin jaallanne gochuun har'a gammachuu bareedaa ta'ee nutti mul'atus haa ta'uutii garuu oolee bulee dhiibbaa nurratti geessisuun isaan ooluum anaaf jireenyin nama kana waliin hin eegale baay'ee natti toleem guyyaatti si'a 2-3 mana kiyya otoon dhufiin hin ooluum anis haadha manaasaa caalaa akkana jaallatuuf ittoo mi'eesseen buna haala gaariin danfiseen uffata isaa seeraan miiceefiin sirriittiin isa kunuunsaa yeroo booddee garuu ijji arguun dhiistuu gurri dhagahuun dhiistuu haati manaansaa abbaa manaa shakuun lolli isaan gidduutti ka'a. Kanaanis jaalalleen kiyya kuni maal wayyaa jedhee na gaafata anis deebiseefiin maal akka wayyu anaan gaafataayii anaammoo haadha manaa kee jaallataa jedheen deebiseefi innis dhugaa dubbachuuf ergansiin baree haadha manaa koorraa siitiniin jaalladhaa ishiin maatiidhaan warra sooressaa waan na taateef anaan karaa qabeenyaa baay'ee na tuffatti sireerrattillee nan kabajjuu akka haadha manaaf abbaa manaa walittiin siqnuu walammannee waliin hin jiraannu jireenya dhiirri tokko dubartiirraa barbaadu kan hin argadhe sirraatii jedheenaaf deebisee kanaafanis qabeenya keessan adda qoddadhaatii na waliin jiraadhukaa jedheen deebiseefi haa ta'uutii garuu inni otuma seerri gidduu keenya galee qabeenya nuuf qoodeellee mana kana keessaa wanti nani qodda'u kan jiru natti hin fakkaatu sababiinsaa immoo kanuma horame irratti deemeen qabeenya maatii isheetti galeen waliin jiraachuu jalqabee yoo dhibe ni guddate ni babal'ate malee sanammoo seerri ija ittiin naaf ilaalu hin qabu jedheenaaf deebisee anis waliigalaan maallaqni qabdan hagamii jedheen gaafadheeni innis waliigalaan haga kanaa baasaa dur yeroon dhufe haga kanaa ture haa ta'uutii garuu seerri yeroo hedduu kan ilaalu maallaqa kaashii fi qabeenya dhaabbataadha kaashiidhaan immoo baankiirra maallaqni jiru hin jiru qabeenyi dhaabbataa immoo mannis bakki hojiinis kanuma isaaniitii inumaa obboloota isheetu isheerraa hirachuu danda'a malee kan koo hagas mitii jedheenaaf deebisee kanaananis maallaqni guddaan akkaawuntii koorra waan jiruuf hodhu kanaatiin ammuma wanta barbaadde baniitii hojjedhuu jalqabii animmoo biyyaan baadeemeen mana jaaruu fi meeshaa mana keessaan guutaa jennee walii gallee kanaan waggaa tokko yeroo anaaf inni waliin geenyu haadha manaasaa waliin mana murtiitti adda bahanii seerri maallaqa xiqqoo qofa akka inni qooddatu taasisuun dabalataan nyaata ijoolleef akka kutu irratti murtaa'ee walirraa adda bahanii ana waliin seera qabeessaan gaa'ela dhaabbannee baatii muraasa erga waliin jiraannee booda hojiis akka haaraatti jalqabee ani gara biyya hambaatti imala koon taasisee amanamee fi jaalladheen biyya hambaa baheen hanga waggaa tokkoon dabarsutti cabii gogiin gidduu keenya hin jiru turtii waggaa tokko booddee garuu jecha lamaan abbaan manaan koo akkana jedheenaaf barreessee nan araaramee jedheenaaf barreessee anis maal jechuudha jedhee yeroon deebisuufi maali haadha ijoollee kootu araaramuu kootu maal jechuudha si jechisiisamoo haadha manaa koo waliin araarameeraa jaarsa natti ergitee ifa mana gaafatee wantan kana dura si balleesse hundumaa sinkiisaa akka ati barbaaddu siif hin ta'a atanaaf abbaa ijoollee kootii yoo anaaf jaalala dhabdellee ijoollee keef jedhiitii haadha manaa kee ishee lammaffaas otoon hiikiin na waliin jiraadhu jettee na gaafattee jedheenaaf deebisee anis isheen si waliin haa jiraattu malee ani haadha manaa lammataa ta'een jiraachuun barbaadu wanti hafe hunduu hafuu danda'a jedheen deebiseefi kanaan
innis bor wanti kuni sirrattillee gahuu ni danda'a. Sirraa ilmaan godheen otoon si dhiisee atis akkanuma miidhamtaa jireenya keef ni gaabbitaa akkana jettee hin murteessinii. Isheenis akkuma kee dubartiidhaa naan jechuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu sin dhaga'u kun carraa isheedha malee carraa koo miti. Maallaqa kiyya tokko lamaan lakkaa'inaaf ergiitii ani siitiin hin barbaadu jedheen deebiseefi. Kanaan innis maallaqni kan abbaa fe'iyyuu yoo ta'e kennamee miti liqeeffatameeyyuu namaan deebi'u. Gaarii isa ta'etu namaaf liqeessaa. Ati immoo hinnaaf kennite malee hinnaaf liqeessite miti. Haadha manaa kee dhiisiitii ittiin hojjedhu naan jettee beenyaa haadha manaa koorraa gargar na baastedha jedhinaaf deebisee. Kanaan anaaf innis walitti buune. Otoon biyyan jiraadhee asiidii mataa isaatti firfirseen fuula isaa balleessee jireenya isaattiin taphadhee baay'ee natti tola ture. Anaan waggaa tokko guutuu natti taphatee booddee irratti gara haadha manaa isaatti deebi'ee nan maraadhe jechuun ni danda'a. Hojii nan dhaabee hin hojjedhu jedheen mana maadaamiitii baheen ijoollee dubartoota tokko naannoo Walloo fi Goojjamirraa dhufan waliin mana tokko keessa jiraachuun jalqabe. Lamaan isaaniiyyuu kashlabbootadha. Anis aarii waantan qabuuf kashlabbummaa kan isaaniitti dabalameen waan isaan hojjetan hojjechuun jalqabe. Waantan taaneef sammuun koo dabarfamee kennamee mana haadhaaf abbaa kooti buna tole jedhee kan hin dhugne shiishaa, hashiishii, jimaa, tamboo fi kanneen kana fakkaatan baatii lama keessatti eegalee guyyaa guutuu hojiin koo kanuma afuufaa oolu ta'ee dhiironni ni dhufu maallaqa nuuf kennu waliin qamaana waliin dhugna waliin ciisna yeroof jireenya kan fakkaatu bulee garuu madaa jireenyaa kan namatti ta'u aariidhaan jireenya kanan eegalee jaalala hamma kana natti argisiisee deebi'ee naganuunsaa haadha manaa isaatti deebi'uunsaa baay'ee na tuqee maraatuu sammuun nagaa hin qabne nama waliin jiraatuun ta'ee maallaqa akka garaatti hamman barbaadinan argadha. Haa ta'uutii garuu wantan keessa jiru dagachuuf immoo araada kana humnaa ol hin fayyadamaa. Qaama koo miidhee eenyummaa koo narraa balleessee dur hijaabaan ala uffadhee kan hin beekne surree gabaabaa qumxaa fi kanneen kana fakkaataniin galgala bahuullee nan eegalee dubartoota sana waliin hiriyaa taanee hanga dhiirri tokko sadan keenya waliin ciisuti. Maallaqa arganneen waliin ciisuu cubbuu jedhame addunyaa kanarra jiru dabareedhaan waliin hojjechuu eegallee jireenyan dabarsirra si'ool yookiin immoo gaannamni mijattuudha jedhee yaadaa abidda keessan ture. Kanaan otoo hin jiruu eenyuuf akkan ulfaa'ee akkamitti akkan ulfaa'een beeku daa'imni gadameessa koo keessatti hafee dahuu fi baasuun bitaanatti galee. Haa ta'uutii garuu abbaa manaa koo waliin jiraadheen wanta ulfa dhorku takkaallee hin fayyadamne ulfi ana keessatti hin uumamne. Yeroon biyya Arabaa kana dhufee dhiirota abbaan barbaade waliin akkan barbaadeen ta'u qoricha ulfa dhorku takkaafiyyuu fayyadameen beeku. Jireenya kanatti seeneen naannoo waggaa 4 booddee daa'imni yeroo dhuumamu nan nahee maaliif aarii keessa miira araada keessa taa'een gochaa kana raawwadhus haa ta'uutii garuu nan ulfaa jedheen guyyaa tokkoyyuu yaadeen beeku. Anis qalbii kootti ofittin deebi'uun qaba gara biyyaatti galuun qaba jedheen hiriyoota koo mari'adhe. Hiriyoonni koo abbaa fedhee fulfooftee gara biyyaatti gala jettamoo hin maraatiinii asuma nu waliin taa'iitii hojii kee hojjetadhu biyya yoo deemte hiyyeettii taataa jedhanii na gorsanii. Kanaan ani lakki kan fe'e haa ta'u waaqni daa'ima kana gadameessa koo keessa kan godhe tarii kan jalqabaas kan dhuma koos ta'uu ni danda'a. Sanyiin qaama koo keessatti biqile kun kan eenyu akka inni ta'e beekuu baadhellee haa ta'uutii garuu hiika qabaachuun oolu gara biyyaatti galeen daheen dhufaa jedheen isaan mari'adhe. Marii koo na didanii ani immoo waan tokko murteessee jennaan namni yaada kiyya fudhatees dhiisees haga kana bakka ittiin qabuu fi haadha kiyyattiin bilbilee ulfa akkan ta'e timuun koottu dahiitii gara abbaa manaa keetti deebiinaan jedhee riyaa qabadheen waan hin ulfaa'etti fakkaate. Kanaan gara biyyaattiin gale torbee tokko torbee lama naman waliin hin haasa'us akka hin qabne maatiin kiyya yeroo baran abbaan koo silaa dubartiin gaafa ulfoofte kabajaaf jaarsillee ni ergamaa kan kee gidduu kana nan eegan ture haalli jiru maalii jedhe na gaafate. Anis walitti buuneerraa nan barbaadu jedheen yeroon itti himu rakkoon qabu atumti nagaadhaan hiikami malee nuti daa'ima keessiif guddisuuf hin xiqqaannu
jedhanii naaf deebisanii. Amma biyya hambaatiin dhufe mitiire araadni hin barine jira. Manni maatii kiyyaa mana kabajamaa mana maatii musliimaati. Abbaa kiyyaan ala jimaallee harkatti namni qabatu hin jiru. Tamboo hashiishii warreen kun akkuma magaala keenyaatti iyyuu darbee darbee tamboo nama aarsutu jira malee hashiishiin shiishaan hin jiru jechuun danda'ama. Ani kana keessaan dhufe biyya galeen akkamaa ta'u surreessaaf hijaaba dhuffadheen fakkeessuu agarsiisuu nan danda'a. Kana garuu akkamaa godhu guyyaa tokko mana haadhaaf abbaa koo buluun dadhabe. Torbee gaafan gahu lafeen kiyya dhiigni kiyya hojjechuu dadhabnaan mana yaalaa na keessanii gulukoosiin narra taa'e. Maallaqni hedduun hojjechaan ture biyya hambaatti eessa akka dhaqeen beeku homtuu narra hin jiru. Obboloota kiyyatu gatii mana yaalaallee naaf kanfalee baay'een dhukkubsadhe. Garaacha koo keessaa dhiigan tufaa gaafan taa'u dhiigana teessisaa qofaanaan akkittaan koo dhiigaan kan wal makate waanumti xiqqoon qaama kiyya keessaa yoo ba'u dhiiga otoo hin dabalatiin kan ba'u hin jiru. Baay'ee na dhukkubee garaachan jedhu somban jedhu mataan jedhu wanta na dhukkubne hin qabu. Ifaaf ifatti yaaltonni hospitaala Jimmaa hin haftu naan jedhanii ni duuti jechuudha. Daa'imni gadameessa koo keessa otoo jiru guyyaan du'a koo naaf lakkaa'u eegalame. Qoricha hedduu fudhachuu waan hin dandeenyeef mucaan kun hundaafuu da'uu hin dandeessu. Ulfisheerraa bahuu yoo dhibe qoricha kenninee fi isheen illee haa fayyitu jedhanii maatii koo gaafa gaafatan maatiin kiyya du'uuf jiraachuun harka rabbiiti. Yoo ofii fedhe rabbi daa'ima ajjeesee gadameessa ishee keessaa haa baasu malee akkam nuti baasnaa lakki du'uu fi fayyuun harka rabbiidha jechuun didanii nan huqqadhe nan goge jechuun ni danda'ama. Kanaan sireerra toon ciisuu baatiin jaha guutee yeroon dahumsa daa'ima koos ni gahee hundaafuu miixatee dahuu hin dandeessu. Humni kan jedhamu qaama ishee keessa hin jiru. Haa ta'uutii garuu operaasoniidhaan daa'ima baasna jechuun beellamas naaf qabanii. Haa ta'uutii garuu guyyaa beellama dahumsa kiyyaa yeroo isaan operaasonii na gochuuf qophaa'aa jiran akka nama sagaraan isa qabee otoon itanuu daa'imni futuluk jedhee gadameessa koo keessaa bahee. Doktoroonnis maatiin kiyyas ni nahanii yookiin haati ni duuti yookiin immoo daa'imni nu duuti kan jedhame lamaan keenya iyyuu fayyaa taane. Kana gidduuti balleessaan rabbiin raawwadhee fi balleessaa koo kana keessatti ija dhiifamaan haganni na ilaale wallaalummaa koo beekee hangam akka inni na waliin jiru guutummaatti na yaadadhe. Daa'imni kiyya dhalatee jennaan ani kanaan booddee gara biyya hambaatii deebi'ee hin imaluun jedhe. Dhalachuu daa'ima koo booddees nyaanni dhugaatiin dubartii ulfaaf taasifamu addatti waan ni jiruuf qaamni kiyya natti deebi'ee gulukoosiinis anarraa buqqee. Daa'ima kiyyas harma hoosisuun jalqabee dhibee dhukkuba tokkoyyuu hin qabduun jedhamee gara manaattis na galchanii. Haa ta'uutii garuu torbee lama booddee dhibee sammuu ofii wallaaluu yookiin immoo maraachuun na qabee iyyuu halkaniif guyyaa maatiin argaa dhorkuu daa'ima kiyya darbachuu fi kanneen kana fakkaatan narratti yeroo mul'atu deebisanii hospitaala na galchanii. Araada yookiin immoo suusii keessa waan na turteef hanga sammuu ishee sana dagatuutti jechuun qoricha ta'e naaf kennuun torbee lamaa booddee naaf wayyaa dhufee gara namummaatti hin deebi'ee. Manatti galteellee fudhachuu ni dandeessi yeroo jedhan manatti galeen fudhe. Biyya hambaatii dhufeen waggaa tokko booddee namummaan koo dubartii rabbiin sodaattu ta'een qalbii koo jijjiirradheen mana haadhaaf abbaa koo jiraachuun jalqabee. Amma rabbiif galannaa ta'u yeroo dhukkubni mataan xiqqoo na barbaadu qoricha nan fudhadha. Kanaan ala akka amantaan keenya jijutti seeraan nan sagada. Daa'ima kiyya haadha koo bira taa'een nan guddifadha. Akka obboloota koo ta'een maallaqa horadhaa. Anis qabeenyan godhadhaatu manaa na baasee kanaan immoo na deebisee. Obboloonni kiyya gaa'ela dhaabbatanii sadan isaaniiyyuu jireenya gaarii jiraachaa jiru. Anaaf garuu daandiin suni naaf hin eeyyamamne. Rabbi karaa kanaa ni jiraattanaan hin jenne. Abbaan manaan kiyyallee dhukkubsachuu fi sababa isaatti jireenya kanatti seenuu koo dhibamuu koo dhagahee ammas koottu haadha manaa koo ta'ee na waliin jiraadhu jedhee na gaafateera. Haa ta'uutii garuu haatiif abbaan koo isheen dhukkubsattuudha ija keenyarraan ala eessayyuu deemuu hin dandeessu jedhanii didaniini. Ani fayyaa guutuun qaba. Qaamni kiyyas akan yeroon reeffu biyya hambaa bahuutiin kan hin dahe jireenya amma kanaa kan hin dabarseen fakkaadhu. Rabbi rahamata namaaf buusa mitire. Anaaf kan godhe garuu addadha. Hiriyoonni kiyya sun yookiin immoo dubartoonni lamaan ammallee jireenyuma kana keessa jiru. Anaan rabbi gola kana keessaa na baasuuf jedhee daa'ima gadameessa koo keessatti godhee jireenya kana keessaa na baasee qalbii gaarii yeroo yartuuf sammuu koo keessatti kalaqee dhoqqee cubbuu jireenya gaannamaan oliin namatti ulfaatu sana keessaa na baasee gaarummaa maalut jedheen kan hundumaa akka inni naaf godhe garuu
garuu har'allee anaaf gaaffiidha. Ana obboleettii keessan magaalaa Jimmaarraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa barsiisaa obboleettiin keenya tokko nuuf ergite isiniif dubbiseen ture. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomni siin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii kanaa yaada keessan koomentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Like, share fi subscribe gochuun seenaawwan akkanaa babbareedoon guyyaa guyyaadhaan akka dubbifamaniif kan na gargaaran ta'u. Kanaaf anaan illee na jajjabeessaa jecha namoonni xalayaa jaalalaa seenaa barsiisoo keessan qooddachuu barbaaddan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 yookiin immoo @xalayaa jechuun naaf erguu naaf qooduu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.